humna afaan irratti isinii galasa humna afaan irratti isinii gala tanaafi namni dhugaa silaas humna afaan irratti isinii galte bar gaaraa hojii sun dadhabdu abbaa feeteef gubbaan gargalchite akkasii isin humnaatu afaan irratti isinii gale malee namni isin waa gootan tokko hin jiru tokko dhiira ta'an kottaa fuudhaa kunoo saartuu laanne ciifte deesanii isin inumaa namni isin jechuu xiqqishoonni jiru kottaa fuudhame hoggaasan isiniin laala kottaa at haddaa mee isiniin namaa kottaa isini dhiiraa kottaa yaa bulgu abdii fi seefuu dhimma isaaniiti shaartuu qabanii harkaa qaban hedduu takkaan egaa jidduutti niin babbadee miidiyaa kana niin jibbee jidduu takka rabshaan guddattee maqaa maal kanumaachaan jibbee amma garuu akka shaartuu godhu jira nagareetiin aareetu jechuudha dhufee jira. waan naman beeneef sana fidanii garuu keessa namaan beekanii garuu gaafachi namni silaa isaartuun qabdu sun qofa osoo hin taane kasilaa jiru hunda yoonii fi achi as baafne isin hundinuu osoonii fi isaan as hin baane fedhinnaati isinuu gallakkiftan osoonii fi isaan as hin baane gallakkiftan waan ta'eef waan jiru hunda gaafa achi as ba'an ni agartan isinuu garuu haalli kun sirrii miti gadhiisuuf teessanii gadhiiftanii isin hundinuu isin Saifuu fi Abdilleen haalli kun isin hin baasu daftanii firraa gadhiisuudha qabdan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadha kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirtu isiniin jecha ammas gaa kunoo deebiitiin jira amma Saifulleen hin jiru kophaatiyya maaliif deebiitiin keessan oolanu kunoo intalti reefikituun ceesutti illee jirti kunoo as ceesu jirti mana kana wanni hin deebi'eef ijoollee dhumtuu maantana viidiyoo isiif gadhiisan takka gartanii jirtan taasisaa namni jirtu sadii caljanii gadhiisan mucaa edaa achi yoggaa nuti dheennee isii qabnu fiigee nu jalaa baafate san gartee mucaa kiyyaa isii wajjin duniyaa tume naa boonsaa malee tokko kaa isii wajjin duniyaa tume qaqqamsa walitti tokko edee yoggaa ol senu fiigee nu jalaa bee deegese hanga nuti duniyaa laalu jirutti isiin Saifuun fi mucaan isin mashkuulaati inni fiigee baafate arra ol deebiichu warroonni saartuu qabdan isinii dhumattee misii fi mucaa caalaa michii wajjin ture sanni beekanii miti kaasitti baran ogumee qabnee akka lukkuutti asirraa duniyaan irra dhiichisaa baate tokko ni beekanii miti sanii fi mucaa santuu jechuu kun warraan tan ol bee warroonni saartuu qabdan dhiyootan dhuma miidiyaa kana ni jibbeeti yaa fi maarra jibbu tarnaa ol deebise hangam takka dhuga jecha kun hangam takka dhuga yaa fi maarra jibbeetiin isee dhiyootan irraa galee arra kun ol deebi'eeti warra saartuu qaba kana jechaan saartuu qabu keessan karaatu na aarseetiin warra saartuu kan godhu jiru kana na aarseetiin tanaa jechaan dhufe maal fidda si aarsitee dhiifte maal fidda qoy mee dhiira taatu qoottu kun saartuu mana keessa jirti ni beekta mana keessa barana guutuu itti azabamaa baate qoottu irraan tana qoositu saartuu baasi way wallaalteeti wayin akkasitti mana isin jijjiirre wayin mana isin qayyare wayin mana qayyare wayin mana dhoyse hii tultulloota yaa dhumtu yaa ijoollee dhumtu injiree tanaatiitu taa'ee warroonni saartuu qabdan awoo biruuf laalaati ija achi booda nama arrabsaa nama dhaadadhaa kunoo saartuun ciisu jirti laal reefkittiin kunoo ciisu jirti akkasiin duniyaa goote gartanii miti ganaan dachatti irraa kafala ganaan duniyaa ol kaasee irra oofa ganaan miila isiitiin miila duniyaa mataa isiirra kaayee ije hanga isiin duniyaa zabdisan ganaan fincaan isii ogeessa gana udaan isii nyaachisu teesse isin immoo ol baatanii warroonni saartuu qabe yaa maal nyaanna duruu gartee waan biraatuun beetaniti waan biraatu chigargalaati waa'ee jireenya keessanii oofadha waa'ee saartuu wanumaa isin dhage maal isiniif saartuu maal wal qabdan xiyyaa caalaa qoqqoqaa dheengadda asitti hiji rabbii jaagaraa ittiin deebi'uu ganaa waan akkanaa ittiin deebi'uu jettee haattee bimmaanii fi udaanii fi fincaan buusteeti hiji duniyummaan gartee mee dhiisaa jettee hiji sababa isiiti asii baate sigalee hanga birana asii naanna isaa baate arras laa gaafa san likkii teessi galchee yookaan gatii teessi kanne arra ol deebitee lammadanatti hin dubbattu yaa'ii dhiisa yaa'ii jibbeetiin miidiyaa kanarraa galee iddoo tana maaltu miidiyaa irra deebisin jee maaltu yaa'ii deebisin jee yaa'ii jibbitee galte maaltu yaa'ii deebisin jee hangam takka yaa'ii jibbuun kee kun hangam takka dhugaa daawwattoota kee yaa'ii jibbeetiin miidiyaa irraa galee yaa'ii jibbuun kun hangam takka dhugaa namni yaa'ii jibbe maal miidiyaa irra godha maal godha sirra maaliif ol deebi'ee nama arrabsa maaliif nama dhaadata eenyuuf dhaadattaati kaatutumtu jira moo kaatu bulchutu jira
saartuu dhiirataatu manna kiyya kabeetu sani wayin jijjiirradhe wayin mana 990 jijjiirradhe akkasiin jijjiirratu sani kootu yoo dhiirataati mucaa sanis biroo dhutu kabiraallee dabaladhu kootu fuudhu kunoo shaartuun kunoo achiisu jirti kootu nagarte dhagee kunoo daawwattoonni waraanni keessan akka jiru dhageeffadhu kayi dubbadhu mee kunoo waan takka isin taa dubbattu ni dhageessu waan nan jedhu dhageesse ni dhageessu waan nan jedhu kunoo ciisu jirti waraana kiyyaatum jirre waraana kiyyaa kun warra akkatti shubbisu mana dhageeffadhu intal siin baanaar dhageeffadhu kun waraana kiyya akkatti si shubbisu warroonni saartuu qabdan addii fi seefuun isinii dhumatti yoo nuti isin dhiifne yoo nuti maarree ta'an yaa hoolota hoolaan ana moosii hoolaan mai moosii hoolanni isin muunume higa mee daawwattootaaf kabimtoo yemmuu hoolaa fakkaatu ni moosaa dhugaa rabbii bar namni jecha laalee naman jechuu qaba namni hoolaa fakkaatu ni moo isaan mee higa anaaf isee fuudhaan ijoollee dhumtuu nu gisee hoolota maarree jettu yaa kiyyaa gartee akkatti mucaa maaliga mucaa san maqaa isaallee beekanii caala taa'uu diddee miti yoon an sin teessisin yoon an gartee ani jecha ammatichirra ol baatee naadha kana shaartuu warroonni shaartuu qabdan an shaartuu jala ol deebi'e shaartuu godhisu baatan shaartuun maal sitaati haartee isinii moo maaluma isinii taati qoo isiniif shaartuun maal wali qabdan maaliif nun dhiifne maal narra barbaaddan ammas ol deebitee waan akkanaa soota dheengite duniyaan garaa laaftee si baafna higa daawwattootaaf kabajamtoota ta'ii mucaan kun akka nama waan fakkeesse an dhiyootan miidiyaa irraa dhibbateeti laala dubbii tana keessa waatu jira an dhiyootan miidiyaa irraa yaa'ii jibbeetiin badee yaa'ii jibbeetiin miti waan biraat dalagu jira malee namni yaa'ii jibbe ol deebi'ee yaa'iin barbaadu dhageesse saartuun duniyaa qabdee ifiif yaa'ii barbaaddi ifiif dhuftee yaa'ii barbaaddi tamam sababa saniif ammas deemtee qabdee hijaha duniyaa akkas kun siin goote gartan eenyuun yaa'ii barbaadde bakka sanatti duniyaa dhamoo isii saniifuu namni waa laalee waa ja'a ani yaa'iin jibbee yaa'ii jibbitu maal toltee bisin jee moosaartuudhaaf golesta moosaartuun yaa'iitu godhu jira isii yaa'ii godhutu hin jirtu sa isin dubbiin barbaadatu hin jirtu maashaallah aleek xiyya dhamaaf jalaa bate ati dhamaa'aaf jalaa bate hiji fattaalummaa teessin tana bakka bartanii dheetan tamaa narrattiini miti duniyaa irrattiini miti dhageesse yoo dhiirummaa qabaattan siifi mucaan gogumaan akka keessan garte siifi mucaan salbaa cinsan yoo dhiirummaa qabaattan isinii miti akka keessanii diidam gurradhaati kottaa fuudha kun mana kiyya irti laakkunoo ciisu jirti kottaa fuudha mee kottaa fuudha isinii nama dhugaasan dhiirummaati isin ilaala waraana kee akkasii ijoo dhageessan ta'e dhufanii asii fuudhanii mee isaanii dhiirummaa qaba isinii dhiirummaa qaba kottaa fuudha dhageessanii yaa bulgu wal geesse hoolota warreen duniyaa qabdannaaf isini warreen saartuu qabdannaaf isini maal fiddan saartuu kun anaa fi seefuu qabe anaa fi seefuu qabe dhageesse seefuun illee wanni jettanii jirtu anaa qabe hotta seefuun na jala dhaabbate malee wanni inni irraa barbaadu tokko hin jirtu dhageessanii saniifuu hotta seefuun maqaan kaasina anama suullisaa anam kasaartuu qabe dhageesse saniifuu kun mana kiyya jirti mana kiyya qabeetu caala dhageesse seefi mucaan albaatiin akka keessatti sangarte nagee jechuu dhiisa albaatiin miidiyaa kanarra hoottaa karaa guutaa hoottaati fuudhame isinii dhiira ati haddaa hoottaa waan isin mudatu akka sanii gartanii dhageessanii hangammoo albaatanii jechi jettan saniifu gatii kafaluu teessan gara gatii kafaluu teessan ish aboo wanni nama hin fakkaannetu albaatiin arrabsiti deengatti guyyaa saartuun duniyaa qabdee akkasitti fincaanii nu baasettee taa jettu san guyyaa samaan dubbatin warri saartuu qabe kun maashaallah yaa'iin barbaaddooti warri saartuu qabe kana si aarsisa saartuu maal si kafalti maal sii gooti higa maal sii gooti mee saartuu maal sii gooti warri saartuu warri si aarsa yaa kiyyaa nama fakkaanne yaa caalaa jaaniin kana ol bee warri saartuu qabe kanaatu na aarse saniifi nama anta dhiyootan yaa'ii dhiisee ol deebi'e irraan kanii yaa'ii dhiisee miidiyaa kana jibbii irraa gale maashaallah miidiyaa jibbitee irraa galte kiyyaa maltii awwiyya sanii sanai ani gatii ta'e san isiniin kafalin ijoollee salbaaci wal geesse dhumtu mee isin namni isin gartee namni isin tumtanuu jira moo nama isin mataa isin jalaa qaqqabutu jira moo kan isin ol baatanii akka dhiiraatti miidiyaa irraa iyyitan hiyya naa bokkistan miidiyaa kanarraa bubba jechuun koota amma boruu amma isiniif hin gabbaa amma dukkan amma yeroo tana isiniif hin gabbaa alatti kunoo hulaa kana duratti feetan shaara bakka feetanitti isiniif hin dhufu tamaam saniifuu nagee piippiin jeenaatiin hootaa dhiira taatan gabbaa
dhiira taatan kottaa dhiira taatan bakka isin jirtanitti ammaan isin dhufaati bakkuma isin jirtan natti hima. Egaa namni waa nama godhuu danda'u dhageessanii akkasitti haa namaa dhaatu namni waan takka nama godhuu dandeenye yookaan achirratti isin kana bakka jettan maal moo yaani yoo akkas jettaniis waan jechuu baattan jiruu teessan hin jirtu jechuusa yoo akkas shaartuudhaaf akkasitti dhaabachuu baattan nama isii waan godhe shaartuurraa akkasitti falmu baattan jireenya keessan hin jiru way miskiina maashaallah aleekum jiruudhaaf eella akkanatti irraa loltaniiti isin irra laalu dhageessanii garuu immoo arraba keessan karraan ol baatanii jecha kanaan jettan gatii isin kafalchiisu ta'a gatii isin kafalchiisu ta'a dhageessee hin irraanfatina hangammaan tan akkana bak jettan kana yoo inni gatii isin kafalchiisin hin irraanfatina dhageessanii anaa isin kafalchiisu ta'a anuma isin gartee ammaan tan warra namni saartuu qabu nama biraatii miti bara anuma dhageessanii anumaaf isee fuudha warri namni biraan tokko duulli nu gootu hin jiru tokko namni biraan jiru nu lameeni dhageessee seefuuleen dhimma irraa qabu hin qabu laakiin ammoo anaa wajjini saahiba sababa saniif na cina dhaabbate malee dhimmi biraan aanaa sanumta akkatti gaafatamu ana hoottaa dhageessanii asiin jira yoo dhiirummaa qabaattan akka nama nafiitti bak nageen jeena yaa albaatii ish akka nama dhiiraatti nagee miidiyaa irratti ol baatanii warroonni saartuu qabdan isinii dhumatti maal fiddan wanni isin na gootan maal wanni isin nama gootan maal isinii waanuma godhaa yaan jire dhumtuu yaatu isinii waanuma godhaa hawwatunne malti mooga maal nyaannaan wal keessatti na buuluma miidiyaa ol baatee warroonni saartuu qabdan mee ish dhiira taatanii nadhoo maarra jettan dhiirummaa teenya hin qabne nadhummaa teenya hin qabne yoo nadhoo taanee nadhummaa teenya hin qabne isin warri dhiira taatan kottaa fuudha nuti nadhoodhaa miti nu nadhoo kan harkaa kottaa fuudhame isin nama isin dhiirtisan kottaa nu nadhoodhaa harkaa fuudha nu nadhoo gartee nadhoo qabdisan san harkaa kottaa fuudha dhiirummaa teessan hoggaasan isin ilaalla nuti nadhoodha akka keessanitti nadhummaa teenya sanii fi dhiirummaa teessan san karra caalu wallaalaati mee kottaa saartuma fuudha dhageessanii duniyaan saarti firaa dhorkoo dubdisee seetanii hije gaa isin boru akka isin goote isin garsiisu teessu harkuuf teessan dhageessanii saniifuu nagee piipiipiip jettanii akka gartee qoonxar waan hidhaa hin ijjina achirra teessanii dhageessanii an amma yeroo ammaa kana bakka isin jirtaniif dhufaati bakka tana jirri jaate telefoon manaa godha dhageessanii san dhabdii kottaa isiniif hin qabbaa kottaa shaaraan kan mootummaati kayyamaniiti kottaa dhageessanii wakiisanii gabbaa kottaa san immoo dhabdanii mana kiyya qabeetan kottaa ani mana jijjiiradhu akka keessanitti tara 99 mana jijjiiradhu eenyu sodaaf mana jijjiiradha isin sodaaf mana jijjiiradha moo waraana saartuu sodaaf jijjiiradha isinii miti ka isin raatu osoo fidde hin jijjiiradhu ammoo namni fitte amantii hin qabne akka isii kanatti mana waggu 99 jijjiirata dhageesse ansii miti ka mana jijjiiratu malti mana kiyya jirtaati dhufanii siyaa fuudhanii yaa harroonni akka keetii kadhatu dhageeffadhu ish kabajamtoota fardittoota kiyya ijoollee dhumtuu takkaatutu ammaan tana viidiyoo maree isii gadhiise ol baanii warroonni saartuu qabdan isinii dhumatti yaanii na aarsaniitiin deebi'ee viidiyoo tana isinii maree inshaallah boru warra akkas jiru fi saartuus walumaanuu waan godhee isin garsiisuu ta'u asumaan na hordofan isin jaa. Assalaamu alaikum.